السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أركانتن ويلكام عشان هركفوني باكم جرت مرتين جافر من ربي كده من قبل نسمبر هاجرات يقاردفتوتا كي يفند كيسنو ألف بيه كيسا نسمبر هاجا كابونا جين كيا يقاردفتوتا كي فيديو كيا كايتك أران كبات سني وفي كتاشنا فادا ويكاردي مجانا hidhannee gara maatii kennaa firoottan kennaa ijoollee teennaa waan barbaanne bal'inaan haasa'uuf kaardii majjaana hidhannee bal'inaan waan barbaanne ittiin haasa'uuf nu fayyada. Egaa warroonni YouTube channel kanaan gamana jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan guddaa haa ta'u. Ammallee like share na jajjabeessa isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan YouTube channel kanaaf asuma ammatiin ata subscribe like share gochuun dandeenya. Akkuma seentanii viidiyoo irraa fayyadamtanii viidiyoo illee share godhaa daddabarsaa jechuudha. Bakka maratti ijoolleen kenna baay'ee jira kan bahin irraa fayyadamanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kanarra qabadhee isinii dhufe kutaa shanaffaan kutaan tokkoffaa riyaala 6 akkamitti egaa 14 haasofnaa. Kutaan lammaffaa riyaala 9 akkamitti daqiiqaa 20 haasofnaa. kutaan sadaffaan riyaala 10 akkamitti daqiiqaa 25 haasofnaa. kutaan afuraffaan riyaala 35 akkamitti daqiiqaa 80 fayyadamnaa jechuudha. Gara maatii kennaa Itoophiyaa bilbilanna. Egaa har'ammoo kan isinii qabadhee dhufe kutaan shanaffaan riyaala 65 awwala kaardii sawaa itti guuttattanii riyaala 65 riyaala 70 bittanii riyaala 65 eega itti guuttaniin booda mana miseenjaraa bilbila keessanirra seentanii hordoftoota kiyya warroonni sawaa fayyadamtan qofa sawaa majjaana fayyadamtan qofa. Egaa awwala kaardii 25 eega itti guuttaniin booda mana miseenjaraa keessan keessa seentanii haala kanaan miseenjarri isaa haala kana fakkaata. Kun akkuma asirratti argitan kana sawaa Felix 65 kun joon daqiiqaa 120 ni bilbilattaniini interneeta meegaabaaytii 4 daataa itti fayyadamtanii jechuudha. Kun asirra jira messengerri isaa jechuudha. Akka isin sirriitti ifa ta'uu fi maaliif namoonni tokko namni hin sobanii abboo viidiyoo dalagachuu fi subscribe ittiin argachuu fi namaan jedha. Osoo kanan taane akka amaarri baantu maaman maayat no jette akkasanii namni waan tokko amanuuf ijaan arguu fi wanta messenjera isaa wanta san dubbisuudha gadi fageenyaan obsaan immoo viidiyoo san jalqaba hanga dhumaa dhaga'uudha. Eega dhagaye viidiyoon sun waan dhugaan dhugatti nama fayyadu eega ta'e irraa fayyadamaa jechuudha. Yoo wanta kijiba ta'e wanta nama fayyadne taate immoo dhiisee bira taraa jechuudha. Akkuma san viidiyoo namni dalagu tokko jalqabarraa hanga dhumaa obsaan laaltanii caqafattanii viidiyoon sun na fayyadaa yoo jettan irraa fayyadamtanii subscribe like share gootan yookaan kafaltii isin hin gaafatu akkasuma yookaan humna isin hin gaafatu jechuudha. Yoo wal gargaarree wal guddifne maal qabaa akkuma san nutiin barsiisnullee waan beeknee nu fayyadirraa yoo nama kennallee fayyade wanti nu miidhu wanti nurra dhir'isu tokko hin jiru. Waan beeknu wal gargaarree viidiyoo nama fayyada jennee walii gadi dhiifne akkuma san kalaalullee subscribe nama godhe irraa fayyadame kuni wal guddina ta'a wal guddisuu barbaachisaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma sirra argitan kana messengerri kun ingiliffaan kan barraa'e kun daqiiqaa 65 riyaala 65 eegatti guuttattanii booda mana messenjera keessan keessa seentanii gubbaarratti 900 barreessitanii jalatti immoo 70 barreessitanii itti ergitanii messengerri yoo isin dhufuu dide 8 barreessitanii yoo itti ergitan messengerri isin birrii ittiin guuttan sun isiniif dhufaa jechuudha. Daqiiqaa messengerri akkanaa kun jechuudha. Ani itti guutatanii fayyadamee jira riyaala 65 itti guute
900 kun amma isinitti mul'ata. 900 barreessanii sanditti gootanii jalatti gasiixanii 70 66 barreessitanii itti achi ergitanii miseenjarri akkanaa kun yoo isinii dhufuu dide 8 marraa 6 barreessitanii itti achi ergitanii egaa miseenjarri akkanaa kun isinii dhufa. Riyaala 65 Itoophiyaa daayirektii bilbilachuuf daqiiqaa 120 kun iddoo xiyyaa kan isinii mul'ata. Daqiiqaa 120 daataa Itoophiyaa fayyadamuuf meegaabaaytii 4 GB daataadha kun asirra jira. School miidiyaa itti fayyadamuu ni dandeenya. Isa kana fakkaataa yoo barbaanne akka qusattaniin GB 4 qofa. Daataan GB 4 kun asirra jira Itoophiyaa. Data GB 4 isa kana itti fayyadamtanii egaa hordoftoota isiniif gale jedhetiniin abdii qabaa waan ismaaliif viidiyoo kana asiin durallee tiniin dalagee jira nama baay'eetu naan galle jedhee komentii jala barreessa. Viidiyoo walitti hidheetiniin hedduu godheetiniin ana walitti hidheetiniin viidiyoo gadhiise asiin dura maaliif namoonni baay'een dafee galuu fi dhabuu ni mala. Kanaaf gaggabaabsee viidiyoo kutaan itti aansee hojjedhe jechuudha. Kariyaala 6 addatti, kariyaala 9 addatti, kariyaala 10 addatti, kariyaala 35 addatti, kariyaala 65 illee kun akkanatti addatti isinii hojjedheetiniin jira. Haala kanaan irraa fayyadama. Keessumayyuu wanti nu hidhaa jiru biyya namaa keessatti kaardii guunneetiniin fedha keenya haasa'uu hin dandeenyu. Maatii keenya waan yeroo dirqama barbaanne tokko daayirektii bilbileetiniin maatii keenya akka barbaannetti waan san dubbisnee dhimma bahuu hin dandeenyu jechuudha biyya namaa keessatti. Kun immoo dirqama. Daayirektii yoo guunne baasii guddaa nu gaafata. Kanaafuu haala salphaan haala kanatti fayyadamaa. Anillee asiin dura yeroo hin beekne baay'ee maallaqa kiyya baaseetiniin maallaqa kaardiirraa fixaa ture. Maaliif wanti hin beekne tokko simiidha hanga barattuutti. Wanti baratte immoo baay'ee faayidaa sii qaba. Barumsi kanaaf nama barbaachisaa. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Egaa nama hunda baradhe qaata daayirektii guutee bilbiluu dhiise. Maaliif riyaala 6 qabaadhe 10 qabaadhe akka humni kiyya nagayetti haga dandeettii kiyya saniin majjaana hidheetiniin fayyadama malee daayirektii guuteen fayyadamuu jechuudha. Biyyoota 21 keessa bilbilachuu dandeettan jedha. Kun asumarratti Joordaaniin ta'e, Yamaniin ta'e, Kuweetiin ta'e majjaana kana hiitanii hiriyoota keessan yookaan obboleeyyan keessan fira keessan achi keessa turullee daayirektii bilbiluuf yoo barbaadan biyyoota garaagaraa itti achi bilbiluu dandeettanii jechuudha. Haaluma salphaan majjaana kana yoo hidhattan biyya baay'ee biyyoota 21f jedha. Isiniif gale jedheetiniin abdii qabaa. Kanaafuu wal guddisuun waan beeknu waliif dabarsuun barbaachisaadha. Maaliif waan nama fayyadu tokko namni illee irraa fayyadamu. Egaa hordoftoota kiyya namni soo irraa fayyadame faayidaa guddaan waliif nuuf ta'a irraa fayyadama. Viidiyoon kiyya kanarra qabadhee dhufe isa kana fakkaataa. Egaa hordoftoota kiyya isin ga'een keessan kana gargaartaniin subscribe, like, share, komentii barreessuudha. Ani viidiyoo isin fayyadu isinii qabadhee dhufa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura hordoftoota kiyya. Waan isin dhibee sabaa kanarraa waan isin hin galin warroonni riyaala jaalleen akkuma isin jedhaa ga'anii tartiiban viidiyoo isin hojjedhe kana miseenjarri yoo isin hin deebi'in lakkoofsan itti achi ergaa jedhe kana awwala kaardii guuttattanii lakkoofsan itti achi ergaa jedhe kana itti yoo ergitan 8 marraa 6 barreessanii itti erga miseenjarri isinii deebi'a. Yeroo baay'ee haaluma kanaan fayyadamaa warroonni sabaa fayyadamtan warroonni suudii keessa jirtan haala kanaan irraa fayyadamtanii jennaan faayidaa guddaa isiniif qabaa. Baasiilleef isiniif bareedaa. Baasii guddaa isinirraa baafatu kaardii sanii akka feetanitti maatii keessan dubbistanii. Egaa viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa kutaa 5ffaa kutaa 6ffallee qabadhee isinii dhufa. Isin like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Nagayaan naa tura hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaatti.